Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan keenya akkam nagaa fayyaa jirtu alhamdulillah galata rabbiiti. Alhamdulillah baga arra geenye. Arra waan ajaa'ibaa takkaattu na mudate. Wallahi obboleeytiin teenya taasin na cina gartan tuni. Efa baddee ji'a sagal keete jirti. Amata guutuudhaaf jechuu ji'a sadii tafe. Wallahi obboleeytiin sii takka dhuftee natti himte Saartuu Abbaas Ibroo obboleeytiin isiidha. Isiin Faaxumaa Abbaas Ibrooti tana cina mul'attu tuni. Akkuma suurarra mul'attu kana jechuu Faaxumaa Abbaas Ibroo jaamtii dhalattuu Bubbeeti. Godina Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaa Bubbee gandaa araddaa 12tti dhalattee achuma guddatte. Wallahi bakki isiin itti baddee Harjibbatti. Harjirraa naannawa Saanaa jedhamu deemte achitti baddee efaa mana san dhayxee guyyaa 15 naa dawwalte jette. Guyyaa 15 naa dawwaltee jette obboleeytiinsi. Mee walumaanuu sagaleetii tana dhaggeeffannee mee obboleeyyan keenya obboleeytiin ta'ee baddi. Jireenya biyya namaa kana namuutuu ni beeyin akkatti nama yaaddeessu. Mee jalqaba sheer godhaadhaa viidiyoo tana akka nama hunda bira geessu. Namni tarii osoo deemuu namni kun bakka dalagaa wal arguu malaa bakka gartee dalagutti osoo deemuu istiraawee farratti walitti dhufuu malaa. Kanaa jecha mee sheer godhaadhaa warreen akkasii bira akka geessee tarii akkuma tana dura yaasuu birraan jiru tokko ni qalamfaa nama jaanii miyyoon takka asii galtee dubbattisan faa waan akkasii faa ta'uun malaa tarii maraattee sammuun siifaa tuqamuun malaa waan adda addaan nama haaseeti jechuu wanni tun. Kanaaf jecha mee obboleettii teenya tanaa tumsuudhaaf sababa namni haajaa obboleettii keessatti tahee rabbiin isataa keessatti isaa taya. Akka obboleettiin teenya tun jettu mee ganda isiin jettu isumarraa dhaggeeffannaa sagalee isii ittiin banaa waliin haa dhaggeeffannu. Rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtaa yeroo dhugaatii jira alhamdulillah galata rabbii. Qagubbaa Faaxumaa Abbaasi. Khaymoo jala kanaa qiyya kasaartuutiin jee. Ganda magaalaa Galaanaa gubbaa qorichaatirraa magaalaa Bubbee ganda 12. Araddaa 12 ganda araddaa 12 teetta. Aanaa gubbaa qorichaa magaalaa Bubbeetirraa araddaa 12ti. Dhaloonni isii iddoon dhaloota isii araddaa 12ti. Achumatti dhalattee achumatti guddattee jechuun takkasiiti wallahi baay'ee galatoomii galata guddaa jazaakumullahu khairan baarakallahu fiikum. جزاك إيسان جنة رب سنيا كان نيسونا إيسلين تنا سورا إيسي إرقيتين جرا. Obboleettiin teenya kun akkana jetti wallahi efa baddee ji'a sagal jettee natti boochee akka jaabaa kana natti himte. Wallahi biyyarraayis barbaadinaan jedhanii anaa bakka itti barbaaduun qabu kalaas wallahi jiruun natti hadhooyteetti jettee obboleettiin teenya tun dubbattee bakki isiin itti dhalattee akkuma obboleettii teenya tanarraa dhageessan godina Harargee lixaa gubbaa qorichaa naannawa Bubbee jaamtutti dhalattee araddaa 12 ganduma 12 keessatti jechuu achumatti dhalattee guddattee biyya tana dhuftee ji'a sagal dura baddee akkaataa jireenya waaniin keessa jiru wallaalee jettee dubbatti. Hagagaa xiqqishollee ta'u namni kun walirra waan takka beeku amma karaan kun namni marti online kanarraa ni harkaa lafa deemanii barbaaduun hin mijjatu. Xiqquma namni haga walirra waa beeku walii rahmata godhuun gaariidha jechuufin sagaleetii tana fuudhee asirreetiin fide takkanaati obboleeyyan kiyya sheer godhaa wal biraan gayaadhaa akkanaan isiniin jaa wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.